Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App video haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Gaaffii kana namoota baay'eetu na gaafataa turanii video growing your audience mata duree jedhu jalatti videoon tokko daalachaa'ee jira, tokko very high jedhee xiyya ol deebisee jira. Akkasuma gariin immoo moderate waan jedhuun raayitii xiqqoo fuula dura isaatti godhee jira. Gariin immoo daalachaa'ee tahaa jira. Videoleen akkasii sun maal agarsiisu akkasuma haala kamiin sirreessuu dandeenya video jedhu kana bal'inaan waliin ilaalla. Videoleen kun guddina chaanaalii keenyaatiif sirriitti barbaachisaadha, sirreessuunis barbaachisaadha. Mallattoo YouTube Studio Google Chrome irra erga seennee booda mallattoo analytics'tu bakka kana jira. Analytics mallattoo jedhu sanarra tuqannaa jechuudha. Bakka sana deemnee ilaaluudhaaf. Overview jira, content, audience, revenue waan adda addaa jira. Akkasuma gaaffiin duraan na gaafatamaa ture tokko yeroo xiqqoosii gad dhufnu video view recommendationidhaan argame. View recommendationidhaan argamsiisuudhaaf thumbnailii bareechuu qabdu, akkasuma mata duree bareedaa irratti barreessuu qabdu jechuudha. View YouTubein video keenya nu beeksisee argamsiisee jechuudha. Amma garuu kan nuti waliin ilaallu audience jala video dadhabanii haala kamiin akka ol kaasuu dandeenyu. Mata duree audience jedhu jala seenuudhaan yeroo xiqqoosii gad dhufnu kalara lamaan halluu lamaan new viewers fi returning viewers jedhee halluu lamaan nuukaa purple fi sky blue dhaan nutti agarsiisa. Mallattooleen kun namoota haaraa dhufanii video keenya ilaalaa jiranii fi kaduraan video ilaalanii kaanii irra deebi'anii ammas chaanaalii keenya irra dhufuudhaan video tahee dhufanii daawwatanii jechuudha. So view jara yookaan immoo haala jarri ittiin jiran hagama akka jarri argamsiisaa jiran graafiidhaan nuuf ka'a. Wanni guddaan garuu jala kanatti yeroo dhufnu video growing your audience waan jedhuun video ta'e haga ta'e achi jala kaa'ee nutti agarsiisa. Video chaanaalii keenya irratti qulfii guddaa ta'an yookaan immoo chaanaalii keenya nu guddisaa jiran jechuudha videoon kun. Kanaafuu amma video kana yoo ilaaltan hundi isaatu low jedha, dadhabaadha jechuudha. Xiyyi isaa gad agarsiisee jira, low jedhee jira. Kana jechuun videoon bareechee chaanaalii kiyya beeksisaa jiru hin jiru jechuudha. Garii irratti low jedha, garii irratti very high jedha. Hundayyuu tokkoon isaa waliin ilaalla. Chaanaalii jalqabaa irratti low jedha. Chaanaalii kana yoo ilaaltan immoo very high baay'ee bareechee beeksisaa jira jechuudha. Chaanaalii sana videoon tokko garuu low dha. Video kana immoo yoo ilaaltan moderate jedhee ibsee sirriitti mul'isee yoo chaanaalii kanarra ilaalle jechuudha. Garii immoo daalacheessee jira. Sababni jarri daalachaa'eef ammallee YouTubein ilaaluutti jira jechuudha. View hagam akka jarri argamsiisaa jira yookaan immoo hagam akka jarri chaanaalii YouTube sana beeksisaa jiran video lamman kana ammallee ni ilaalaa jira jechuudha. Yeroo ilaalee xumure moderate godhee yookaan addeessee mul'isa yookaan immoo low godha yookaan bareechanii beeksisaa akka jarri jiran nu beeksisaa jechuudha. Mee low ka jedhu kana jala see more mata dureen jettu jirti. See more ka jettu kana tuquudhaan gara fuula duraa haa deemnu. Video performance in first 7 days. Bultii torban jalqabaa keessatti video performance yookaan immoo haala kamiin akka videoon sun YouTube irratti mul'ataa jiru nuuf himaa jechuudha. View jarri nama haaraan agarsiisaa jiran akkasuma ka duraaniiti. Lakkoofsaan ka purpiliin kun ka kalara weeccinoo kun jechuudha. Lakkoofsa 1 2 3 jedha nutti agarsiisa. Kana jechuun video bareedaadha jechuudha warri gubbaa. Lakkoofsa tokkorra yeroo tuqne lakkoofsi tokko video kama akka ta'e nutti hima. Akkasuma lakkoofsa 2 irra 3 irra 4 irra yeroo nuti tuqne video kamtu akka bareechee beeksisaa jiru tartiibaan 1 2 nuun jedhee nuuf kaayaa jechuudha. Lakkoofsa achirra jirurra yeroo tuqne video kama akka jarri tahan videoon bareedduutti beeksisaa jiru video kama akka ta'e nuuf ibsaa jechuudha. So tokkoon jararra tuqaa ilaaluu dandeenya. Warra dadhabaa immoo deemnee waan nuti irraa sirreessinu guutuu isaa tartiibaan waliin ilaallaa jechuudha. Warri irra wayyaa lakkoofsa 1 2 3 jedhee isas haga 5tti kalara biluutiin nuuf kaaya. Isallee irra tuttuqaa ilaallaa jechuudha. View meeqa akka jarra argamsiisaa jiran akkasuma lakkoofsa jaraa irra tuttuqaa lakkoofsa meeqarra akka jiran ilaallaa jechuudha. Yeroo gara gajjallaatti gadi siqne mata duree adda addaatiin nuuf fida. Video bareedaa chaanaalii sana beeksisaa jiran top performance video warra toppii ta'e yookaan immoo warra bareechee chaanaalii sana irratti view argamsiisaa jiru akkasuma nama fidaa jiru chaanaalii kiyya nu beeksisaa jiru. Ka gidduu kun average performing video giddu galeessa tahan average ka hunda wali qabuudhaan fidee nutti agarsiisa. Inni guddaan dhuma irratti inni nuti xiyyeeffannaa guddaa gochuu qabnu video xiqqaa
viidiyoo chaanaalii keenya beeksisuu irratti dadhabina qaban haala kanaan bottom performing video nuun jedha. Xiyya X kana tuqnee duubatti haa deebinu. Fakkeenyaaf amma viidiyoo low jedhan kana maqaa jaraa qabadheen jechuudha. Viidiyoo dadhabaa tahan maqaa jaraa qabachuudhaan viidiyoo kam akka jarri tahan jechuudha. Viidiyoo low jedhee xiyya gad deebisee jiru keessa viidiyoo tahee irran seenaa jechuudha. Viidiyoon kun amma low jedha. YouTube'n Itoophiyaa fi biyyoota adda addaatti meeqa kaffalaa isa jedhu. Gara viidiyoo deemuudhaan deemeen irraa waa takka sirreessa. Akka inni low irraa ka'ee gara haayitti yookaan immoo gara moodareettiitti deemu. Viidiyoo sana deemee barbaadee viidiyoo low ta'an jechuudha. Viidiyoo haayi ta'an tuquu hin qabnu. Haayi view warra qaban yookaan immoo warra haayi jedhee YouTube'n nu kaa'e tuquu hin qabnu. Viidiyoo warra dadhaba low ta'anii xiyyi jaraa gad deebise qofa deemnee sirreessinaa jechuudha. Viidiyoo barnootaa sirreessuun xiqqoo siin ulfaata. Viidiyoo biraallee sirreessee isinitti agarsiisa. Viidiyoon kun as jira. Viidiyoo kanarraa wanni sirreessuu danda'u waa takka qofa. Sunis maali? Taayitilii fi diskiripshinii isaa itti jijjiiru. Biyyoota adda addaa isa jedhu gidduudhaa baaseen YouTube'n Itoophiyaatti meeqa akka kaffalu waan jedhu qofa irratti fayyadamu. Akkasuma diskiripshinii kana guutuu isaa irraan haqa. Irraa haqeen sirreessaa jechuudha. Mata durechaan gabaabsaa jechuudha. Mata durechi ni dheerate waan ta'eef. Kanaafuu mata durecha YouTube'n Itoophiyaatti meeqa akka kaffalu waan jedhuufi ka Ingiliffa duraa qofa fayyadamaa jechuudha. Diskiripshinis nin haqa irraa guutuu isaa. Sanaan booda pileeyilistiitti galchuun qabatanaan pileeylistii biraatiin akka inni wal makatee yookaan immoo viidiyoocha nuuf beeksisu pileeylistii ta'e pileeylistii isa fakkaatutti kireet goonee galchinaa jechuudha. Yoo pileeylistii duraan qabaanne pileeylistiidhuma qabnutti galchina. Barnoota YouTube'itti galchee sanaan booda indiskiriinii nu barbaachisa taanaan akkasuma indiskiriinii itti galchina. Indiskiriin jedhee mallattoo qalamaa jira. Mallattoo qalamaa tuquudhaan sanduuqa lammaffaa yookaan immoo sanduuquma barbaanne irra tuqnee seevii goonaa jechuudha. Seeviin as jira. Seeviin tuqa. Kana jechuun akka inni viidiyoo biraatiin wal beeksisuu eegaluudha. Sanaan booda seeviin guutuun gubbaa jira. Guutuu isaa seevii godhaa jechuudha. Seevii gochuun jira dura taagii hedduu itti barreessine taanaan akkasuma taagii irraa hir'isu. Taagii takka irraa hir'isuu hin barreessine taanaan immoo taagii tokko itti dabaluu waan dhimma viidiyoocha. Sanaan booda gaa seevii godhannaa jechuudha. Erga waa hunda sirreessine kaane. Viidiyoo barnootaa irraa sirreessuu dandeenyu kanuma qofa. Viidiyoo kaan garuu sirriitti sirreessuu dandeenya. Viidiyoo dhimma poolitikaas haa ta'u dhimma waan adda addaa irraa sirreessuu dandeenya. Keessattuu viidiyoochi dheeraadha yoo ta'e viidiyoochi dheerina ni qaba yoo ta'e sirriitti qajeelchuu dandeenya. Sirriitti irraa sirreessuu dandeenya. Akkasuma view isaa dabaluu dandeenya jechuudha. Ol kaasuu dandeenya. So tokkoon warra low jedhanii haala kanaan irra deemnee maqaa jaraarra tuttuquudhaan viidiyoo san deemnee yoo mata dureen isaa sirrii hin taane mata duree irraa sirreessina tambineelii irraa sirreessinee seef goona. Viidiyoo barnootaa yoo ta'e. Viidiyoo kaan garuu sirriitti bareechinee akka viewun isaa ol kahu gochuu dandeenya. Channel Analytics jala erga seennee booda gaa audience irra seenna. Mata duree audience irra seennee deemnee viidiyoo dadhabaa sana ilaalla. Asitti gaa chaanaalii keenya viidiyoo guddisaaraan inni jalqabaa very high baay'ee bareedaadha hin tuqnu isa. Inni lammaffaa garuu low jedha. Kanaafuu isa lammaffaa sana deemnee sirreessinaa jechuudha. Daqiiqaa isaa waliin ilaalla akkasuma deemnee sirreessina. Gara viidiyoo deemna. Erga gara viidiyoo deemnee kaane viidiyoochi kunoo as jira lammaffaarraa jechuudha. Viidiyoochi low ta'ee sun. Viidiyoochi daqiiqaan isaa daqiiqaa 22. Mata duree isaarra tuquudhaan gara fuula duraan deema. Yeroon gara fuula duraan deemu gaa haala kanaan naaf baasa. Taayitilii diskiripshinii mata duree jijjiiruu dandeenya akkasuma suuraa jijjiiruu dandeenya. Garuu amma gara editarii deemna. Mallattoo harka bitaarra jiranii keessaa egaa mallattoon sadaffaarra jiru mallattoo editarii sanarra tuqachuudhaan deemnee sirreessina. Gidduudha bakka lama murree keessaa baafna. Bakka lama yookaan sadii tiriin maqasii kana fayyadamuudhaan deemnee bakka lama sadii murree keessaa baafna. Viidiyoo barnootaa yoo ta'e garuu keessaa muruu hin dandeenyu. Sanaan booda gubbaarraa new cut jedhee jira. New cutii kana fayyadamuudhaan xiqqoo gad deemnee bakka barbaanne irra diimaa kana harkifnee bakka barbaanne gidduurra haga barbaanne fudhachuudhaan raayitii itti godhannaa jechuudha. Diimaa asiif asii hin jiru harkifnee bakka barbaanne irra erga keenya kaane raayitii itti godhanna. Daqiiqaa haga barbaanne irraa fudhannee jechuudha keessaa baafna raayitii godhanna. Sarara gurraacha keenya ammas as dabarfannee yookaan immoo gara fuulduraa kaa'uudhaan ol deebinee new cutii ammas tuqannee jechuudha. Ammas bakka biraa takka daqiiqaa haga ta'e keessaa baafna. Diimaa dhumaas jiru kana qabnee asiif achi harkisuudhaan raayitii itti godhannaa jechuudha.
right itti godheen gubbaatti ol deebi'a. Yeroon ol deebi'u gaa bakka lama keessaa muree jechuudha. Bakka lama katii lakkoofsa tokko daqiiqaa meeqa akka ta'e mallattoo qalamaa tuquudhaan ilaala. Daqiiqaa 7:38 haga daqiiqaa 8:43 ganachuun daqiiqaa tokko. Inni lammaffaa meeqa akka ta'e isa sin ilaalla. Daqiiqaa 12 haga 13 wayi daggara daqiiqaa tokko. Seevii tuqannaa jechuudha. Save ammallee seevii tuqanna. Bakka lama gidduudha murree keessaa baafnee YouTubein ofiinuu murree keessaa baasa. Sanaan booda processing nuun jedheera. Xiyya kanaan duubatti deebinee view isaa yookaan immoo viidiyoocha xiqqoo yeroo nuti deebinee ilaallu ka daqiiqaa 22 ture irraa hirrisee nuuf qajeelchaa jechuudha. Processing nuun jedhaa jira. Yeroo viidiyoochi tiriimii ta'ee muramee xumurame gaa YouTubein akka haaraatti beeksisuu eegala. Akka haaraatti view guddaa argamsiisaa chaanaalii keenya illee beeksisuu eegalaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo dhedheeraa mummuraatii keessaa gataa. Chaanaaliin gariin egaa moderate nuun jedha. Gariin daalachaa'ee ta'a, gariin ifee ta'a. Moderate jechuun giddu galeessa chaanaalii keenya akka beeksisaa jiru nuuf ibsa. Ka daalachaa'ee ta'a immoo YouTubein ammallee ilaalaa jira jechuudha. Keessattuu kan low jedhee jiru mata duree isaa tambineelii isaatiif yoo viidiyoochi dheeraa ta'e muraatii keessaa gata sirreessaan isiniin jedha. Yeroo isin viidiyoo duraanii mummurtanii keessaa gattanii edit gootan YouTubein akka haaraatti beeksisuu eegala. View duraanii caala chaanaalii keenya sirriitti beeksisuu eegala jechuudha. Kanaafuu itti fayyadamaan isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.